Okkee akkam jirtu jechuun barbaada. Kunoo deebi'ee qabadhee dhufeen jira. Paartii lammaffaatiin gaafilee ijoo boqonnaa afuraffaa jeneraal fiiziksii fireeshmaan koorsiidhaaf qophaa'u keessa gaafilee ijoo ta'an filee walitti cuunfee isiniif deebi'eetiin jira. Paartii lammaffaadhaan jechuudha. Paartii tokkoffaatiin ibsa isaa wantoota ijoo ta'an jennee walitti cuunfinee kan isin biraan geenye ta'uun ni yaadatama. Namoonni isin hin daawwanne yoo jiraattan deebitanii isin daawwattanii san booda gara gaafii tana hojjechuutti deebi'uu dandeessu. Gaafii tanaa eegallume akka kiyyuuziittiin isiniif hojjedha. Gaafiin tun maal jetti? Paartii tokkoffaatiin dhugaa sobaa. Gaafii tokkoffaan it is in for a form of energy stored in an object dha. Heatiin stored ta'enne leemuttuna yeroo darbee ibsa isaa keessatti maal jennee it is energy transferred dha. Fakkeenyaaf qaamonni soyyoo waliin tu'ine ta'ellee qaamichuma tokkichaa kana keessatti molookiilii qabaachuu qaamni tokkichaa kun atoomii irraa ijaaramee atoomii tanarraa gara atoomii akkaataa isaa walitti aananiin atoomii tanarraa gara atoomota walitti aananitti dabraa deema malee stored ta'een taa'u. Kanaaf deebiin falsiidha. Gara gaafii lammaffaa yoo buune in isothermal process the temperature of an ideal gas must be increased. Temperature of ideal gas must be increased if the work done is on it. Amma fakkeenyaaf gaafiin tun yoo gara duubaa kana ilaalte dalagaan eegalatti dalagame booda temperature qaamichaa increase ta'uu qabaa jedha. Gara duubaa kana yoo ilaalte nama dogoggorsuu dandeessi. Garuu gaafiin tun maali? Sobaa jechuudha. Maaliif? Eessa hubachuu qabda dura eessa hubachuutu barbaachisaa? Asuma jechuun hanga kanaa isothermal jechuun adeemsa akkamiiti? Temperature qaama tokkoo dalagaan irratti dalagaa'us maali jechuudha? Constant. Temperature of that body is what must be constant because it is under what thermal equilibrium jala jira waan ta'eef kanaaf tunilleen falsiidha. Gara gaafii sadaffaatti. Gaafiin sadaffaan maal jetti? The zeroth law of thermodynamics is that heat is flow from hotter to colder object. Gaafiin sadaffaan maal jedha? Seerri thermodynamicsii zero law ta'e kan inni dubbatu ho'i qaama ho'aa ta'e tokkorraa gara qaama ho'a hin qabne yookaan qorraa qabu qorrinatti darbaa jedha. Amma tunis gara duubaa kana yoo ilaalte booda isaa tana yoo ilaalte dhugaa waan fakkaataa jechuudha. Maaliif dhugaadha ho'i qaama ho'arraa gara qaama qabbanaatti darbaa jedhamte garuu akkas jedhan zero law yoo sun ta'in second law of thermodynamics akkas jechuudha. Ho'i qaama ho'arraa darba kan jedhe second law dha malee zero law miti. Bakka tanaatu soba godhaa jechuudha. Gara gaafii arfaffaatti haa dabarru. During a phase change, a temperature is remain constant even though heat is added or removed. Akka jedhu yeroo phase change dha yookaan yeroo jijjiirama faal kaasan temperature qaama tokkoo constant dha. Yoo ho'i temperature constant dha, yoo heatiin itti dabalames irraa bahees jechuudha. Baay'ee dhugaadha jechuudha. Ho'i itti dabalamus irraa hir'atus temperature qaamichaa constant dha. At during what phase change dha. Dhugaataa kuni gaafii shanaffaa in adiabatic process. Adeemsa adiabatic process keessatti the system does not exchange heat with its surrounding dha. Kun shakkii tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Dhugaadha. Adiabatikiin maali? Adeemsa temperature qaamichaa jechuudha. Temperature qaama sanii environment isaatii wajjin yookaan naannoo isaa sanii wajjin ho'a osoo waliin jijjiirre constant ta'e kan ta'u jechuudha. Gara paartii lammaffaatti darbinu. Paartii lammaffaatiin ammoo filannoodha. Haa eegallu filannoo. Nafaana bu'aatii hordofaa jechuun barbaada. Which law of thermodynamics is introduced the concept of temperature? Seerota thermodynamics san keessaa kan waa'ee konseptii yookaan yaada dhimee temperature ifa nuu godhe kamii kan dubbatu kamii jechuudha.
kami zeero looyiidha jechuudha. Maal irratti dubbate tempereecharii qaama aadhaa baa wajjin equal thermal equilibrium keessa kan jiraatan yoo ta'an akkasumas baan immoo caa wajjin jenne yoo ta'an aan immoo caa wajjin thermal equilibrium keessa jiran kan jee zero law of thermodynamics zero law of thermodynamics jechuudha. Okay, gara gaaffii itti aanutti yaadatu nu hordofaan afaan bu'aa. Okay, sorry, sagaleen gara biraatti dhagahamaa jiru. Okay, itti haafufnu gaaffiin torbaffaan maal jetti? What does the specific heat of capacity? Specific heat of capacity jechuun maal jechuudha? Akka yeroo ibsa goonuu sanitti specific heat of capacity jechuun maal jennee jirra? Hamma ho'aa qaama tokko wanta kiloogiraama tokko ulfaatu digirii seelisheesii takkaan ol kaasuuf barbaachisu specific heat of capacity jedhama jennee turre ni yaadattu siitaa jechuudha. Garuu asirratti latent heat jechuun hamma ho'aa qaama tokko ol ta'arra jirtu kan ta'e jechuudha. Yoo maal ta'e latent heat ta'e jechuudha. Gaaffii 8ffaatti arginu. Gaaffiin itti aanu maal jedha? In which process adeemsota thermodynamics processing keessaa kan working done keessatti hin taane kami? Okay, itti haafufnu gaaffiin 8ffaan adeemsota thermodynamics keessaa dalagaan keessatti kan dalageeffamne kami jenne. Kunis maali? Isochoriikidha yookaan koonistantii vooliyuum jechuudha. Koonistantii vooliyuumii sanii maaliif dalagaan akkamtachi keessatti yeroo isochoriikii san dalagaan akkamii barbaadama? Pireejarii baay'isuu change of vooliyuumidha. Isochoriik jechuun koonistantii vooliyuum jechuudha. Vooliyuumii dhaabbataa tokkorraa gaafa isuma hirreefnu zeeroo ta'a waan ta'eef pireejarillee zeeroo godha. Kana dalagaan keessatti dalagamuu kan hin dandeenye thermodynamic process keessaa isa kam jechuudha? Isochoriikidha jechuudha. Gaaffii 9ffaan which of the following is not a mechanism of heat transfer? Adeemsota armaan gadii keessaa yookaan mekaanizimii armaan gadii keessaa kan daddabruu ho'aa kan hin taane. Adeemsi ho'i karaa meeqaan daddarba jennee turre? Karaalee 3 jennee jirra. Convectioniidhaan ni daddarba. Conductioniidhaan ni daddarba. Convectioniidhaan ni daddarba. Radiationiidhaan ni daddarba. Ho'i maaliin hin daddarbu jechuudha? Reflection hin ta'u jechuudha. Gaaffii itti aanutti haa darbinu. Gaaffiin itti aanu maal jedha? When two objects at different temperature are in thermal contact. In thermal contact, energy transfer continuous. Qaamni lama thermally qaamni lama ho'a qaba yoo qaamaan kan wal tuqan ta'an. Okay, gaaffiin kun afaan akkam jedha? Qaamonni garaagaraa lama tempereechara mataa isaanii qaban yoo qaamaan kan wal tuqan ta'e wal yoo tuqan anniisaan qaama tokkorraa gara qaama biraatti yeroo hagamiitiif itti fufa? Continuous until hangam takka itti fufa jechuudha. Hanga yoomti limiitiin isaa bakka tamitti jechuudha. Up to their heat capacity are equal hanga heat capacity isaanii wal qixa ta'utti, baan immoo hanga temperature isaanii wal qixa ta'utti, caan immoo hanga internal energy isaanii wal qixa ta'utti, daan immoo one object is loses all it is energy hanga wanti tokko anniisaa fi qabu hundi isaa lost irraa godhutti jenne. Qaamonni lamaan tempereecharii kan daddarbu hanga yoomitti? Hanga equilibriumitti jechuudha. Equilibrium jechuun tempereecharii thermal equilibrium jechuudha. Hanga thermal equilibriumitti ho'i qaama tokkorraa gara kaanitti hin darba jechuudha. Qaamonni san lamaan tempereechara wal qixaa hanga argatutti jechuudha. Kunis baataa jechuudha. Hanga thermal equilibriumitti yookaan hanga tempereecharri qaamicha lamaanuu wal qixa ta'utti daddarbuu danda'a jechuudha. Unless otherwise nothing jechuudha. Daantuu yoo fudhatte ho'i qaama tokko yoo
gaafa ibsinu maal jechaa turre 100% dabarsuun hin danda'amu jedhamnee jirra. Annisaa isaa guutumaan loosti gochuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Kan ishee gaafni itti aanu maal jedhaa? Gaafni itti aanu calculationidha. How much it is required to rise 2 kilogram of water from ho'a hammi ho'a bishaan kiloogiraama 2 ulfaatu tempereechara 20 irraa gara 80tti ol kaasuu danda'u meeqan jedhee jira. Okay. Ashalaynu kennamaan maali? Tokko maasii kannee jira 2 kiloogiraama. Kan biraa maal kannee change of temperature asuma dalaganna. Change of temperature maal ta'a? 80 irraa 20ti. Meeqa ta'a? 60 digirii Celsius ta'a jechuudha. Change of heating temperature is equal to 60 degree Celsius dha. Okay, waan biraa maal qabna? Heat capacity ni qabna. Heat capacity bishaanii meeqa jedhee jira? 41 86 jechuudha. Joule per kilogram degree Celsius jechuudha. Okay, waliin haa baay'isnu. Maali? Change of heating maal ta'a? Hanga qaamicha sanii baay'isuu specific heat capacity isaa baay'isuu change of temperatureati. Hundi isaanii qabna walumaan baay'isuudha jechuudha. 2 kiloogiraama baay'isuu heat of capacity kana 41 86 baay'isuu change of heating ammoo 60 ta'a. Inni kun yeroo waliin baay'ifnu meeqa ta'e jechuudha? 52. Okay, 52 yeroo waliin baay'isnu 52 502 yeroo waliin baay'isnu 502 32 ta'a jechuudha. 32 kiiloo juulii ta'a jechuudha. Juuliidha. Garuu gara kiiloo juuliitti gisee jijjiirru tokko kiiloo juuliin maal ta'a? 1,000 juulii 1,000 juulii ta'a waan ta'eef meeqa ta'e jechuudha? 0.3 gamana darbaa jiru tuqaa 3 garana deebisa. Kanaaf 502 tuqaa 3 yookaan 3 jechuu dandeenya. Kiiloo juulii ta'a jechuudha. Hammi ho'aa bishaan 20 irraa gara 80tti ol siisuu danda'u hagana jechuudha. 502 kiiloo juuliidha jechuudha. Goraa gaafii itti aanutti haa darbinu. Gaafiin itti aanu okay, dogoggoraan gaafii 14ffaa jedheen barreesse sirreeffadhaa. Isin 12ffaatti deebifadhaa. Okay. Gaafiin kun 12ffaadha jechuudha. In isobaric expansion keessatti gaasiin maal dalage? Humna dalagaa hagana dalage. Gaasiin dalagaa hangas dalage jechuudha. Amma dalagaan dalagame kun eenyuun dalagamu jirti? Siistemaan environmentii irratti dalagamuutti jirti waan taateef maaliin qabattanii? Negatiivaan qabattaa jechuudha. Yookaan amma akkana qabattee booda foormulaa keessatti negatiiva bakka negatiivaa san fayyadamtaa jechuudha. Ammas ammoo ho'a maal godhee? Absorbi godhe. Kun amma poozitiivaa jechuudha. Hiitiin ammoo absorbitee juuliidha. Okay, what is change of internal energy jedhee hashalaynu kanallee internal energy change of internal energy ishee hashalaynu change of internal energy is equals to energy heat plus or minus work done jennee jirra. Amma dalagaan siistemaan dalagamee mire change of internal energy is equals to heat. Amma dalagaan kun eenyuun dalagame? Siistemaan environment irratti dalaga gisee akkasii maal goona? Negatiiva goona jennee turre. Yoo yaadettan bakka kana meeqa qabna? 500 qabna. Absorbii godhe waan ta'eef hir'isuu 200ti. Wal qixa ta'a maal ta'a? 300
juulii ta'a jechuudha. Akkasitti kan shalagamu gara gaafii 14ffaa inni kunoo 300 juulii ta'a jechuudha. Dogoggorsuudhaaf -5 fida jechuudha. Okay, haa deemnu gara fuulduratti haa deemnu. Subscribe, like godhuun hungaa nu jajjabeessaa. Maaliif haamilee nuuf ta'a isin barnoota irraa argattu isin hin miidhu jechuu barbaadeeti. Haa waliin oofnu. Ammallee asumaan boqonnaa 5ffaas akkanumatti akkuma foormii kanaatiin jalqaba wantoota ijoo ta'an keessaa filee yeroo gabaabaa keessatti ammaan isin biraan ga'a. Sana booda bifa ammaa kanaan gaafilee akkasii keessaa cuunfee isinii fideetiin deebi'a. Waliin haa jiraannu jechuun barbaada. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Kan yuunivarsiitiilee garaagaraa jiran kan beekaniif sheer gochuudhaan akka isaan miidiyaa kana hordofan taasisuu qabdu jechuudha. Haa of itti fufnu. Gaafiin itti aanu kunis gaafii 14ffaa maal jettaniin gaafiin rakkoon qabu kuni yeroon barreessu dogoggora jirjirattiin jira. Isin biraan hin jechuudhaan fin jirjiraa jira. Gaafiin duratti kaa'ame rakkoo hin qabu. Gaafiin itti ajabnu himaatan jechuudha. A system undergoes cyclic process. System tokko cyclic process keessatti dalagaa jira. Kana jala yoo kan jiraatu ta'e change of internal energy isaa 0 ta'a. Akkuma beekamu cyclic processiin maal jenne internal energy maal godha 0 godha jechuudha. 0 qaba jennee jirra. If net heat inputiin jechuun akkuma reefuun tanaa ka absorb jechuudha. Input jechuun 150 positive jechuudha. Kanaaf 150 juulii yoo ta'e what about net of work done maal jenna? Formulicha irraanfachuun qabdu isinii. Formulaa sana irraa change of internal energy is equal plus or minus jennee turre. Plus or minus work done jennee turre. Amma inni kun 0 nurraa ta'ee jira. Kanaaf yeroo inni kun 0 ta'ee maal goona? Plus goonee fayyadamna jechuudha. Maaliif dalagaan kun eenyuun dalagaa achi deebinee asiin agarsiisu. Dalagaan kun siistamicha irratti dalagaa jechuudha. Gaafii kana gaafii 17ffaadha. Laal what is the network done? Network daniin yookaan dalagaan dalagame eenyuun dalagamuu deemti? Environment irratti jechuudha. Dalagaan dalagame hammamii jechuudhaaf deema. Isheetti hafuufna. Amma pilaas goonee fayyadamne jechuu barbaadeeti. Amma asirraa kana bakka tana 0 buufna. 0 is equal to isa 0 nuun waan ta'eef kana bakka tana 150 qabna. Juulii pilaas workii daniin beeynu. Kana booda bakka kanatti wal jijjiirra jechuudha. Kana gamana dabarsina. Minus 150 juuliin wal qixa maali? Workii daniidha jechuudha. Kanaaf workii daniin 150 negatiivaan ta'a jechuudha. Negatiivaan ta'a jechuudha. Akkasitti kalkuleet kan godhamu. Gaafiin itti aanan aadalaynu which of the following is true for adiabatic free expansion? Adiabatic free expansion of ideal gas. As keessa wanti jiru wantoota sadii jechuudha. Ideal gas jira, free expansion jira, adiabatic jira jechuudha. Adiabatic keessatti gaafilee tana ibsa bal'aa akka isiniif ta'uuf kunoo ibsa isaatiin akka bifa kanaan isinii dhiyeesseetiin jira. Adiabatic keessatti jijjiiramni ho'aa hin jiru jennee turre. Sababa kanaatiif hiitiin 0 ta'a. Ammoo free expansion keessatti gaasiin expanded yeroo ta'u without pushing against the piston jechuun dalagaan irratti dalagame hin jiru jechuudha. Sababa kanaatiin work daniin 0 ta'a. Change of heatiin 0 ta'a. Garuu from the first law of thermodynamics irraa wanni isin beektan first law of thermodynamics akkam jaa internal energy is the sum of what? Heat and work done jennee turre. Isa kana bakka yoo buusne bakka kanaas 0 qabna. Bakka kanaas 0 qabna.
change of internal energy is 0 dha. Kana jechuun heatiin is 0 dha, working is hin dalagamne, internal energy is 0 dha jechuudha. For the ideal for ideal gaasiidhaaf immoo internal energy maal qofa irratti hundaa'a? Internal energy depend on the what? Only temperature. Temperature irratti hundaa'a waan taateef change of internal energy illee 0 ta'a. Maaliif? Yeroo change of internal energy 0 ta'u change of temperature illee 0 ta'a malee greater than hin ta'u jechuudha. Gaafii kana nama fakkeenyaaf change of temperature in greater than 0 dha fayyus so bakka sitte jechuu barbaadeeti. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? The answer is B. All of our factors become 0 due to this adiabatic idhaan work change of heating hin jiru, free expansion idhaan kun 0 ta'a. Ideal gas idhaan immoo change of internal energy 0 ta'a. Bifa kanaan akkasitti 0 ta'ee jira jechuudha. Gaafitti aanutti darbinu. The first law of thermodynamics is essential statement. Seerri first law of thermodynamics idha. Essential statement idha. For what? Mee seerri sochii seerri thermodynamics tokkoffaan maal jedhama inni turre? Mee yoo yaadattan maal jedhama inni turre? Seera gitaamummaa annisaati jenneeti. Akka hin daganne lammaffaan immoo maal jenne? Law of entropy, increase entropy kayyoo kana taasisa lammaffaa bakka tana godhe jechuu barbaadeeti. Osoo bakka tana lammaffaa hidhee tana ta'a jechuudha. Garuu amma tokkoffaan maali? Seera gitaamummaa annisaati. Galatoomaa nafaana turaa jechuun barbaada. Subscribe, like, comment godhaa wantoota jiran hunda yaada keessan naaf kaa comment jala. Maaliif amma comment jalatti boqonnaa 4ffaa fi 5ffaa ibsa isaatii waliin akkasitti kan hojjettu jedhanii an ammoo erga isin jettaniiti gaafilee keessaa cuunfee bifa kanaan akkatti isin dhiyeessee jira. Yaada keessan ammallee dhiyeessaa jechuun barbaada. Nagaatti nagaa walitti